kabajamtoota hordoftoota daawwattoota diidaa tiyuubaa akkam fayyaa jirtanii ani garannaa ga'u nageenya waaqayyo yeroo hundaa halkanii guyyaa isin bira haa ga'u jechaatu jechuudha. Har'a viidiyoo tokko kan immoo sagantaa wayii fideetan dhufee sagantaan kun maalidha yookaan immoo mata dureen kun maalidha dubartiin takka jalala keetin qabamuu akkamitti beektaa dubartiin takka jechuudha dhiira tokko jaalachuudhaaf mallattoo 8 agarsiiste jechuudha. Jalala ishii mallattoo 8 kana yoo agarsiiste jechuudha dubartiin tun jalala guddaa keessa seentee jirta. Ati bakka yeroo san surprise ta'uu qabda jechuudha. Garuu atis immoo ishii kunuunsuu qabda jechuudha. Egaa sanaan duratti diidaatiyoo maaliif baddee maaliif viidiyoon gadhiistu warreen naan jettan sun hunduu jechuudha. Jaalala immoo ji'a 3 akkana hin ta'a kan ani bade jechuudha. Sababa guddaan qabu sababa ani itti bade jechuudha. Sababni kun maalidha? Gadda guddaa tokko irraan tureyyuu abbaa kiyya du'aanan dhabeeyyuu kanaafani ifa manaa godhaa ammaan booda jechuudha. Informationii gaggabaabu kan immoo informationii ho'aa jechuudha isinii dabarsuudhaaf nan yaalaa isin hunduu akkana hordoftanii isin jedha. Garuu immoo wanta tokkotu jira jechuudha. Warreen yeroo baay'ee nan argaa jira waan ta'eef YouTube kiyya keessa seentanii ta'u jechuudha laaltanii baatanii. Mee maal ta'amee jechuudha laaltanii ta'u oga fixxanii booda jechuudha subscribe viidiyoo kiyya jalatti jechuudha halluu diimtuudhaan kan barreeffamtee jirti. Subscribe jedhamti isinifan dubbisa. Subscribe cinaatti immoo kunoo dawul milikitii kan jedhamu jirti. Ishee san lamaan kliikii godhaa bakka. Wanti gaarii hojjechuun isiniif, wanta shaggaa hojjechuun addunyaa irratti isiniif, wanti shaggaan samii irratti qabeenya guddaa isinii ta'a. Waaqni isiniif jechuudha wanta gaarii isiniif hawwa waan ta'eef namaaf wanta gaarii hawwaatu jechuudha. Xinjira subscribe godhaa subscribe godhaa kanuun isin jedhaa. Egaa hordoftoota keenya har'a maalan isinii fides isitti fakkaata akkuma isin jedhe dubartiin takka jalala keetin qabamuu ishee akkamitti beekta kan jedhamu. Garuu ani baay'ee yoon dubbisa jechuudha. Baay'ee nagaatame garuu parsantii 100 keessaa parsantiin 70 minaalbaata qabxiilee 8 jira. Qabxiileen 8 kun jechuun isaanitti dhagahamuu danda'a jechuudha. Minaalbaata yeroo ammaa kana jechuudha viidiyoo kiyya kan dhagaa jirtan dubartoonni ispeeshaalii Saawudii keessa jirtan ispeeshaalii Beeruut keessa jirtan baay'inaan kan na dhageessan jechuudha. Beeruutii fi Saawudii yookaan immoo Dubaay waan ta'eef mallattoon kun isin keessatti argamuu danda'a waan ta'eef mee mallattoon kanan isin ibsaa jechuudha. Mallattoon inni tokkichi maal jedhan isinitti fakkaata? Dubartiin takka jalala keetin qabamuu ishee akkamitti beektaa? Mallattoo 8tu jira isiniin jedheetan jira. Tokkichi maal jedha? Daftee harkarratti bilbila meeseejii siif deebistii jedha. Fakkeenya afaanii jechuudha dubartii takka jaaladhe haan jedhu dubartii takka yoon jaaladhe jechuudha meeseejii mucoo akkam bultee yoo sin jedhu bareeda koo akkam jirta maaliif akkatti baddee sin jette. Ilaalaa ka ani kaleessa wal argeera har'a ganamaa yoon barreesse maaliif baddee naan jette. Kun maalla mallattoo tokko jechuudha. Kana beekuu qabdan jechuudha. Jechuun ani na muddatee jira wanti kun jechuudha waan na muddateef ani gizee san yeroo san jechuudha jaalala keessa hin seenne turreeyyuu isheen bakka ndoon koo fakkeenya jechuudha ji'a waggaa 3 dura ta'ee namantaan hin jaaladhe ani jaalala keessa seenee osoo hin ta'in jechuudha yeroo dhab jechuudha bakka bareedinni ishii beektaa na xooze waan ta'eef bareedina ishiitiin jechuudha ani bilbila ishii irraa fudhadhee ta'u jechuudha jinjeenaa irratti bakka dhiisi bakka ibidda bakka nan barreessa fi haadhoo koo akkam jirta waan ofii maaliif akkatti na jalaa badde naamna jejjedhaatu jechuudha. Achiin booda maalan godhe waliin haasofne torban tokko torban 3 akkana ta'e achiin booda anis xiqqoo jaalala keessa seenee kan jiru dhugaa dubbachuudha isin hin sa'u waan ta'eef jechuudha. Achiin booda
bakka walitti siqnee walitti taasisuu qabne halkanii guyyaa jechuudha. Ifama waliin connection ashii deebi'eetan jira. Ifama na godhaa jechuudha. Bluetooth tun hin banne waan hin banneeffanne sagaleen kee hin dhaga'amu ture ifama waliin. Egaa achiin booda jechuudha mucayyoo tana wajjin jaalala gosa jalqabnee booda jechuudha. Guyyaatti biyaansi waggaa gizee 31 gizee 40 akkana naa bilbilti bakka. Ani immoo akkuma beektan hojiin kiyya hojii makaanikaa waan ta'eef bilbila tuuttaa keessa godhee too jechuudha. Nan hojjedha. Yoo bilbila kiisa kiyya keessaa baasu jechuudha. 20 ara 25 akkana bakka miti. Nan bilbilaare ijoo maal taate hojiirran tureyyuu maaliif bilbilan kaastu ati qooyinaan jedhe. Hojiirran tureyyuu lubbuu kiyya dhiifama naa godhi namna jedheetan nan sobee jechuudha. Hin sobne garuu akka tasaa ta'e tuuttaa kiyya keessa ture waan ta'eef jechuudha. Egaa mallattoon tokkoffaa daftee harkarratti bilbila siif deebiste yookaan immoo meeseejii siif deebiste. Kun maalidhaa mallattoo tokko. Akkuma beektan sun hunduu jechuudha. Nama tokko yoo jaallatte yookaan immoo anillee dhiirri jechuudha dubartii takka yoo jaalladhe meeseejii osoo barreessite deddeebi'ee nan barreessa fi akkasumas immoo jechuudha wanta ishiin jettu san nan eega jechuudha bakka amma naa deebisu yoo turte immoo nama aarsa jechuudha. Kun maalidhaa jaalala dhugaadha steepii tokko jechuudha. Inni lammaffaa bakka ati jirtu daftee hin deemtu. Bakka ati jirtu daftee hin deemtu. Ijuma kee ilaaltii jechuudha. Ijuma kee kana ilaaltii jechuudha. Wantan ani haasa'uun ishii ni garrama jechuudha. Akkasumas immoo yoon kolfa kiyya ilaaltii, ija kiyya ilaaltii, hojiin qabdu bakka aduu biraa wal agarraa munaamuna yoo haala xinnoo natti haasa'ii munaamuna naan jetti jechuudha. Jechuun bakka ani tokkoffaa fakkeenyaaf ammoo ganama yaamitu jechuudha. Bakkaan hojii tokkoon qaba yoo jedheetu yoo biraa deemu heede jechuudha. Maaliif na biraa deemta jetteetu jechuudha natti haaruu dandeessi jechuudha. Inni kun maalidhaa bakka ati jirtu daftee hin deemtu mallattoo isa lammaffaadha. Bakka ati jirtutti ni dhiphatti. Qajeelatti dhimmoota jaalalaa irratti gadi fageenyaan si wajjin haasa'uuf rakkatti ni qaanofti jechuudha. Suma ilaaltii ija kee ilaaluu hin dandeessu garuu waa'uma jaalalaa jechuudha si wajjin haasa'uu ni yaadde jechuudha. Inni arfaffaan immoo waan ati gootu hundaa gochuuf si fakkaachuu barbaade. Kun namatti hin tolu. Fakkeenyaaf ani amma makaanikiidha. Makaanikii konkolaataan hojjedha. Mafcaa minaalbaata yoo natti kennu hedde malee jechuudha. Wannaan motora yoo buuse jechuudha. Ishiinis motora buuste jechuudha. Kun namatti hin tolu. Kanan barbaadu akkana. Inni shanaffaa carraa argame hundaatti fayyadamtee si tuquu yaalte kajeelte. Isaan biroo irraa harka ceequu fi dudda kee tuttuquuf gamtuu waa qabdi. Mallattoo kanneen akka salphaatti dura hin darbin. Fedhiin kees gama san jira. Taanaan atis harka kee deebise jechuudha. Carraa argameen jechuudha. Ishiin si wajjin taa'uu barbaaddi. Wanta adda addaa keessallee seenuu ni dandeesse jechuudha. Wanti adda addaa isin jechuu barbaade fakkeenyaaf jechuudha jaalala hojjechuu ni dandeessi. Dhungachuu ni si barbaaddi. Akkasumas immoo algaa irratti wanta adda addaa gochuu ni dandeessu. Keessa bu'ee isin ibsuun barbaadu. Inni jaaffaa immoo nama koofalchiista, nama ajaa'ibsiista siin jetti irra deddeebi'aan jechuudha. Wanta ati jettu hundi guutumatti fudhatamaadha. Abbaa raajii fi diraamaa maqaan jedhus siif laatama. Hiriyoota kee yeroo dheeraa irraa ni fagaatta. Akkana yoo ta'e immoo inni kun immoo baay'ee gaarii miti. Fakkeenyaaf jechuudha dubartiin takka yoo si jaalatte guyyaa guyyaadhaan yoo si argatte jechuudha si argachuu yaadde ati hiriyoota ati jaalattu irraa ni fagaatte jechuudha. Kun jechuudha mallattoon kun nama hunda bira jira jechuudha. Dubartiin takka dhiira takka yoo jaalatte jechuudha hiriyoota ati duraan jaalattu irraa ni fagaatte jechuudha. Kun jireenya waan ta'eef irraas fagaachuu hin qabdu. Gizee tokko tokko ni argatte garuu.
Inni biraa waa'ee kee odeeffannoo wayitaawaa qabdii hanga sadarkaa eenyuttuu waa'ee koo guyyaatti itti gabaasaa jettu tokkotti waa'ee kee beektii duukaa buutii kunis raajamuu qabdu jechuudha. Kanaafuu waa'ee kee odeeffannoo wayitaawaa qabdi jechuudha. Inni 8ffaa gama sooshaal miidiyaatiin si jala buute jechuudha. Fakkeenyaaf waan ati gadi lakkiftu cufaa waan ati gadi lakkiftu fakkeenyaaf Facebook irratti footoo tokko jechuudha post yoo goote jechuudha laayikii ni gooti sheerii hin gooti koomentii hin gooti jechuudha. Waan nafe haa ta'u bakka fakkeenyaaf iddoo ati jiraatutti mana kee keessatti jechuudha maaliif buchillaa kee yookaan saree kee yookaan poostii maangoon sareen kee kun hin bareedu wanti kun hin bareeda siin jette jechuudha. Bakka waan si jaalattuuf kana kan goote jechuudha. Egaa akkuma beekamu walumaa galatti dubartiin takka jaalala keetiin qabamuu akkamitti beekti kan jedhamu mallattoon kana jechuudha. Warreen amma na dhagayaa yookaan immoo na ilaalaa jirtan isin hunduu jechuudha isa dhumaa irratti jechuudha. Koomentii badaa kan nama kan dasna hin jenne kan koomentii arrabaa namna kana akka hin barreessine adara yoo adara isin hin jedheetan jira. Maaliif isitti fakkaata? Baay'inaan jechuudha viidiyoo kiyya ilaalaa kan jiran dubartoota waan ta'aniif isin hunduu karaa gaariitiin ilaalatu jechuudha. Wanti kun isin fayyaduu danda'a. Kan dhiirri tokko jaalala keetiin qabamuu akkamitti beekama kan jedhamu waa'ee kiyyaatillee jechuudha. Isinatti nama waan ta'eef isin hunduu koomentii shaggaa naa barreessaa jalatti jechuudha. Ganaan har'a viidiyoo seenuu kiyya waan ta'eef isin hunduu koomentii jalatti didaa akkam fayyaa jirta aisoo naan jedha. Inni biraa immoo sabskraayibii naaf godha. Sabskraayibii sirriitti naaf godha. Information haaraa jira. Especially warreen fakkeenyaaf viidiyoo adda addaa dabarsuu nan yaada waan ta'eef viidiyoon kun maalidha? Ani gaaraajii ani keessatti hojjechaa jiru jechuudha. Konkolaattota adda addaa baajaajota adda addaa hojjechaa kan jira waan ta'eef samuuna kana qarshiin baajaajii hir'ataa jira waan ta'eef isa kanallee viidiyoo tokko nan hojjedha waan ta'eef isin hunduu viidiyoo kiyya sabskraayibii akka gootan isin jira akka beeksisabii akka warra akka hordoftoota kiyya taatan isin barbaada waan ta'eef isin hunduu bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Inni biraa immoo kan irraanfadhu maalidha? Qarshii 50,000 ji'a 3 keessatti akkamitti 300,000 argachuu dandeenya? Viidiyoo kana nan hojjedha. Jal'isii shunkurtaa jal'isii timaatimaa ilaalchisee jechuudha. Isallee viidiyoo nan hojjedha waan ta'eef isin hunduu akkan hordoftan isin jedha. Informaashinii gaarii isin fiduu nan yaada waan ta'eef hordoftoota keenya nageenyi waaqayyo akkuma isin bira jirtutti isin bira haa ga'u waan isin bira haa ga'u jechaa ta'u nagaan naa jedha. Dhiifama naa godha afaan kiyya afaan Oromoo wanni hojjetan jira waan ta'eef dhiifama naa godha namni wanta hundaafuu jechuudha. Isin hunduu sabskraayibii sheerii naaf godha. Yeroo yeroodhaan akkatti yoo naasee jechuudha oromfa qulqulluun isin fida. Adara dhiifama naa godha. Viidiyoo har'aatiif isin hunduu yoo jaalattan sheerii naa godha sabskraayibii naa godha. Yoo hin jaalanne immoo akkana gochaa ta'u na hordofa. Nagaan naan jedha torban gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.